Tokkummaan humna, tokkummaan dhalootaa fi biyya ijaara. Lafa tokkummaan jiru hafuura nagaa, jaalala, cimina hojii, milkaa'inaa fi waan hedduutu jira. Yoo tokkooman ifaajjii fi ciminaan wanti keessa hin darbamne hin jiru. Maarreen abbootiin amantii yaadaa fi hafuuraan tokkoomuun wangeelaaf aarsaa gurguddaa kaffalanii saba tajaajiluun dhaloota har'aaf galaa kaa'aniiru. Dhaloonni har'aas faana abbootii isaanii hordofuun wangeelaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffalanii dhaloota itti aanutti dabarsuuf gumaacha mataa isaanii bahachaa jiru. Mixiin wal qabattee harba hiiti jedhee akkuma Oromoon mammaaku jechuudha. Maarreen nutis waa malee dhimmoota tokkummaa fi aarsaa wangeelaa hin kaasne. Waldaan Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee ari'atamaa fi rakkinoota garaagaraa keessa darbuun amajjii 18 bara 2017 yeroo galateeffannaa fi tokkummaan waaqeffannaa ayyaaneffattee jirti. Isa wal duraa duubaan sin daawwachiifna. Hamma xumuraatti nu waliin tura. Waldaan Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Lidataatti kan argamtu yoo ta'u, hawaasa Oromoo afaan isaatiin wangeelaan akka tajaajilamu gahee ishee kan bahachaa jirtudha. Waldaan kun bara hundeeffama ishee yeroo jalqabaa barattoota yuunivarsiitiin bara 1997 kan hundoofte yoo ta'u, bara 2007tti ammoo waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus ta'uun of dandeessee hundoofteetti. Bara hundeeffama ishee bara 1998 yeroo ammaa luba ta'uun waldaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee kan tajaajilan luba Abdataa Wallaggaa amantoota walitti qabuun akka koree hafuuraatti barumsa amantii cimsannaa, tajaajila cuuphaa fi warreen dhukkubsatanii fi rakkina keessa jiran kadhatanii jajjabeessuu gorsa kennuu keessatti hojii isaan hojjetan isa olaanaadha. Seenaa waldaa kanaa keessatti yeroo sanaa kaasee amantoonni baay'een sagantaan afaan Oromootiin akka waaqeffatuuf dandeettii fi beekumsa akkasumas qabeenya isaaniitiin waldaan kun waldaa taatee akka itti fuftuuf gahee isaan godhan guddaadha. Baruma sanas waldaan kun barattoota yuunivarsiitii ofitti qabuun waldaan kun jabaattee akka dhaabattuuf sababa ta'eera. Bara 2007 waldaan kun ari'atamaa fi rakkinoota gurguddaa keessa dabartee akka bakka lallabaatti erga hundooftee booda amantoonni kallattii hundaan deeggarsa gochuun tumsaa turanii tumsaas jiru. Bara hundeeffama ishiirraa kaastee sababoota garaagaraan ari'atamuunii fi rakkinoonni garaagaraa irra gahuu dandamattee tokkummaan hojjechuun yeroo ammaa haala gaariirra geessee jirti. Waldaan Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee Lidataa Waaqayyo isa haala hundumaa keessa dabarsee jabeessee isaan dhaabe kana galateeffannaa fi yeroo tokkummaa waaqeffachuu bal'aa taasistee jirti. Xiyyeeffannoon qophii kanaas rakkinoota afaanii fi sababoota garaagaraan ari'atamuu isheetiif yeroo jalqabaa amantoota 100 barattoota yuunivarsiitii dabalatee akka bakka lallabaatti bu'uureffamtee saba tajaajilaa turte. Yeroo ammaa kana immoo sana keessa dabartee miseensota 600 ol qabaachuun of dandeessee dhaabbattee jiraachuu isheef namoota waldaa kana keessatti guyyaa hundeeffama isheerraa kaasee tajaajiluu, hoogganuu fi deeggarsa maallaqaa fi yaadaa akkasumas tajaajiltoota kennaa adda addaan waggoota kurnan darbe keessatti waldaa kana keessatti deeggarsa godhan waamuun wajjin waaqeffachuu fi galateeffachuu akkasumas tajaajiltoota waldaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee keessa tajaajilaa turanii guddina argachuu yookaan carraawwan garaagaraaf bahanii deemaniif waamicha taasisuun yeroo tokkummaa fi galateeffannaa raawwataniiru. Yeroo galataa fi tokkummaan waaqeffachuu kana irrattis keessummoonni kabajaa bakka garaagaraa irraa affeeramanis sagantaa kana irratti argamaniiru. Saaqinsa sagantaa kanaanis obbo Tasfaayee Taajjabaa dura taa'aa fi walitti qabaa waldaa warra wangeelaa wiirtuu Finfinnee Waaqayyo isa haala kanaan eegee walitti isaan qabe galateeffachuun ergaa baga geessanii amantootaaf dabarsanii waa'ee tokkummaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo keessaa dubbisuun guyyaa har'aa guyyaa itti tokkummaadhaan Waaqayyoon galateeffannuu fi guyyaa itti tokkummaadhaan Waaqayyo fuuldura teenyee Waaqa keenyaaf galata galchinu kaleessa akkasin turre har'a immoo seenaa ta'eera jechuun dubbataniiru. Waa'ee tokkummaa sagalee Waaqayyoo irraa bakka tokkoon dubbisaa miidiyaadhaaf isaa ta'u jedheeni elaa obboloonni wal wajjin jiraachuun attam gaariidha. Attam namatti tolas. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Baga nagaadhaan dhuftan jechuudhaafan as bahee waldaa keenya baay'een keessan beektu har'a ditteeliisaa waa'ee seenaa sana baay'ee hin haasa'u garuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Namoonni baga nagaadhaan dhuftan jedhu namoota waldaa keenya keessa kan jirtan waliin waaqeffachaa kan jirru walumaan immoo waldaa kana guddisaa kan jirru har'a baga geessanii guyyaan har'aa guyyaa itti tokkummaadhaan Waaqayyoon galateeffannu guyyaa itti tokkummaadhaan Waaqayyo fuuldura teenyee Waaqa keenyaaf galata gashinu kaleessa
akkasin turre waan ta'eef namni tokko as bahee waa'ee isaa hinaasaa odoo ta'ee namoota wajjin hinaasofna waan ta'eef waa'ee isaa hinaasaa odoo ta'ee Waaqayyoo waan naa godhe jedhee hinaasaa odoo ta'ee waan baay'eetu haasa'ama. Waldaan keenya 2001 akka waldaa yeroo araaraa sanarraa yoon kaase 2001 isa durayyuu ka'umsi jira 97 ka'umsi yoo ta'e iyyuu waldaan keenya 2001 yeroo araaraa sanarraa kaasee gaafa wal geenyu faarfattoonni yeroo ka'an namni dhaggeeffatu hin jiru. Faarfattoonni ka'anii yeroo faarfatan warra faarfatan sana guyyaa tokko anaa fi sanbadii tafa ani faarfattoota keessa jiru waan ta'eef 2001 kaasee ijoolleedhaaf hin kadhanna jennaa 2001 ijoolleen qabnu mitiire 2002 mucaan dhalatee 2003 ammas dabalamtee sana booda har'a ijoollee 150 oltu jiru kun nama ni lilchiisu. Haleluuyaa. Warra as jirtan nu wajjin bu'aa bayii warra baatan rakkina hedduu warra nu wajjin argitan rakkina waldaa keenya keessaa sana warri nu wajjin argitanii har'a immoo waamicha keenya kabajanii warri dhuftan welcome. Nu wajjin bu'aa bayii rakkinoota adda addaa argaa turtanii isiniin baga nagaadhaan dhuftan isiniin jennaa. Waan tokko dubbadheen bu'a. Tokkummaa yoo qabaanne ifni keenya sirriitti ifa. Tokkummaa yoo qabaanne tokkummaa keessatti Waaqayyo ibsaa biyya lafaatiif isin ifa biyya lafaati. Biyya lafaatiif warra fakkeenya ta'u isin jedhee isa jedhe sana galmaan ga'uu dandeenya. Tokkummaa yoo hin qabaanne immoo wal nyaanna. Walitti deebinee wal nyaanna jechuudha. Tokkummaa yoo qabaanne ifni keenya biyya lafaatiif ifa. Waaqayyoon galateeffachaa, Waaqayyoon ulfeeffachaa adaraa tokkummaa keenya keessatti tokkummaa keenya waan miidhu gadi buusaa, tokkummaa keenya immoo waan guddisu ol kaasaa, jajjabeessaa, ijaaraa haa deemnu isiniin jedhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Dabalataanis lubni abdataa Wallaggaa lubaa fi tajaajilaa waldaa warra wangeelaa wiirtuu Finfinnee nagaa isaanii amantoota biraan gahuun warreen akka afaan isaaniin waaqeffatanii ifaajjii cimaa gochuun saba kana tajaajilanii amantoota tokkummaan qabsaa'uun aarsaa baasanii humnaa fi yeroo isaanii waldaa kana tajaajilanii fi namoota karaa garaa qophii kanaaf deeggarsa godhan galateeffataniiru. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Kaleessa bulleeti kanarra geenye kaleessa utuu hin bullee har'a jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo kaleessa kana har'a kanaaf sababa kaleessaa kan ta'an immoo namoonni waldaa keenya keessa turan baay'een isaanii bara 1994 kaasanii keessumatti barattoota yuunivarsiitii naannoo kana jiran koomersii 6 kiiloo naannoo kana jiran hundumaa waa'ee sagantaa afaan Oromoo naannoo kanaa fi qabsoo guddaa qabsaa'anii falmii guddaa falmanii har'a baay'een isaanii kutaa biyyaa irratti yuunivarsiitii deebi'anii baay'een isaanii seenaa kana dubbisaa jiru yookaas immoo kaasaa jiru. As keessatti utuu waldaa baay'een jiru gullalleen iddoon biraa utuu jiru addana keessatti handhuura kana keessatti ijoolleen keenya afaan isaaniin waaqessuu qabu, baqannee ba'uu hin qabnu, gatii kaffallee waa dhaabuu qabna, seenaa baay'ee seenaa hundeessuu qabna jedhanii iddoo kanatti gatii gurguddaa baasanii jara kana arguudhaaf baay'ee hawwaa turre. Har'a Waaqayyoo carraa kana nuu kenne ijoolleen kun baay'een isaanii kan biyya kutaa biyyaarra jiru, kan biyya alaa kan ba'an jiru. Gatiin dadhabbii keessanii kunoo addana ga'eera, gammadaa isiniin jenna. Isaan irraa kaasee amantoonni waldaa keenya keessa jiraatan hundumti isaanii cichuudhaan filannoo baay'een utuu jiru tokkummaa eeguudhaan dubbii wangeelaa eeguudhaan jabaatanii qabsaa'anii filannoo baay'een jiru hojii wangeelaa kana hojjetanii gatii baasanii namoonni baay'een dhufanii nu ilaalanii haala mijachuu yeroo didu iddoo mijachuu yeroo didu baay'een nu dhiisanii deemaniiru. Garuu amantoonni waldaa kana keessa jiran amma har'aatti gatii baasuudhaan waan qabaniin humna isaaniitiin yeroo isaaniitiin hojjechuudhaan waldaa kana amma ammaatti geggeessaa jiru. Sagantaa kana irrattis yeroo waaqeffannaa bal'aa faarfattoota waldaa sanii fi yeroo dubbii sagalee Waaqayyoo karaa Profeesar Zarihuun Gabree taasifameera.
hojiin waaqayyo hojiin waaqayyo nama ajaa'ibsiisa nama ajaa'ibsiisa. Yoduada wamtun argamu unisi achi gatin kamu kana nise wakayo sipata sena sare se la fai casa akam keda hojin wakayo nama ajaa'ibsiisa nama ajaa'ibsiisa. Keda hojin wakayo nama ajaa'ibsiisa nama ajaa'ibsiisa. Amaduera kau dandau amdi sadu mera nama intau kana anini gofani wama duri saramiche garat walbaso akam keda hojin wakayo nama ajaa'ibsiisa nama ajaa'ibsiisa. Sini gara tokkummaa jechuun walii galteen jiraachuu harka wal qabachuu wal simachuu sini gara akka obboleessaaf obboleettiitti akka nama waaqayyootti wal simachuun jiraachuu galma tokko qabaachuu sini galee maal goona nu jedhani galma tokko malee nama daddaa galma daddaa qabaate kan deemu jechuudha. Tokkummaa jechuun galma tokko qabaachuu gartuu walii wajjin hojjechuu danda'u team work saayinudha jechuudha. Sini galee namni walitti dhufee gartuudhaan walii wajjin hojjechuu danda'u wanta walitti nama hidhu qabaachuu akka amantootaatti immoo amma wanti walitti nu hidhu baay'ee jira. Akkuma namaatti iyyuu wanti namatti adda addummaa irra tokkummaa caala addunyaa kanarra nama jirtu hunduma ishee taa'ee ilaaleera. Namni addunyaa kanarra jiru ija meeqa qaba? Yoo dhukkuba hin taane ta'e jechuudha. Yoo dhukkuba ta'e ija jaayyuu qabaachuu danda'a. Namni yoo dhukkuba ta'e malee ija jaa morma sadii morma lama gurra sadii gurra jaa gurra kudhan hin qabu miti. Ija meeqa qaba namni? Addunyaa kana hundumaa ija lama qaba waan ta'eef walitti hidheera jechuudha. Mataa meeqa qaba namni yoo dhukkubsataa min ta'e? Miila meeqa qaba namni? Ilkaan meeqa qaba namni? Yoo irraan buqqaane jechuudha. Ilkaan meeqa qaba? Funyaan meeqa qaba? Gurra meeqa qaba? Jechuun koo isinii galaa waan hin jechuu barbaade. Isinii galaa waan hin jechuu barbaade. Nama addunyaa kana waan adda baasu caala waan tokko isa godhu caala. Namni hin barre malee seexanatu diiga malee. Waan adda isa godhu caala waan tokko isa godhatu caala. Kan walitti nu hidhu kan tokko nu godhu akka nuyi tokko taanee hojjennu kan nu godhu waan baay'ee afaanirra akka nuyi darbinu jechuudha. Waldaan kiristaanaa bara keessa jirru kana kanaafiti Amoos gaafa dubbatu yaada tokko
jedha yaada tokkoon jedhee dubbata. Waltajjii kanarrattis yeroo walaloos tureera. Macaafa Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 7. Garuu dhaqaa bartoota isaatti Phexrosittis inni isin dura Galiilaan dhaqaa akkuma isinitti himes achitti san argitu jedhaatti himaa isaaniin jedhee. Garuu dhaqaa bartoota isaatti Phexrosittis mata duree walaloo kootii Phexrosittis jedha. Ergaasaa na duukaa butanii yoo hordoftan Phexrosittis maaliif akka jedhee ergamaan kun dubbate waliin ilaallaa jechuudha. Ergamaan kun gaaficha Phexrosiin addaan baasee bartoota gidduudhaa qoodee maqaa isaa maaliif kaasee bartoota Yesuus keessaa nama tokko erga ta'e isaan irraa addatti maqaan isaa maaliif ka'ee jedheen iyyaafadhe. Baay'een of gaafadhe. Tarii bartoota keessaa dursee wanta jiruufi moo wanta hundumaatti baay'ee waan jarjaruufi isaan kan dinqii arganii sirgaas nyaatanii dhuganii yoo si buusan yoo si dhiisan nu eessa dhaqna si biraa dubbiin jireenyaa oo sirka jira waan jedheefi jedheen iyyaafadhe. Baay'een of gaafadhe. Gaaffii kiyya keessaa gar tokkotti bahee jireenya Phexros xiinxaluutti hin ka'e. Gandatti beekamu lafanni itti eegamu Yesuus deemee dhaqee gara isaatti maqee kiyyoon qurxummii isaa gaafa argate qabu gaafa dhabus dhabu gaafa baay'atus cabu deddeebiin lagarraa akka isa ga'u kiyyoon darbatamu inni kana boodaa kan nama akka ta'u dhaqee gachisiisee of duukaa malchiise. Phexrosis didee of duuban deebine wanti biraan dhorkee kiyyoo isaa darbatee fiigee duukaa sokke. Silaayyuu gaafa gooftaan nama waamu dhaqeen kana raawwadhaa dhaqeen du'aa awwaalladhaa wanta hin taaneef gungumaa hin jedhamu gonkumaa. Gooftaa biraa deebi'uun mataan isaayyuu du'uudha. Inni nama waamnaan wanti barbaade badu isa duukaa bu'uudha. Suuta jedhee bariifatus ana jedhee ariifatus gooftaa wajjin deemsa dheeraa bishaan irra deemuyyuu shaakaleera. Gaafa Yesuusiif biyyi lafaa maqaa adda addaa baasuuf inni kaan Yohaannis Cuuphaadhaa inni kaan Eliyaasiidhaa jedhee yoo moggaasuuf dhugaa dhagaa godhee keessa isaatti cimseef Waaqayyo abbaan olii eenyummaa Kiristoos dhugaa ibseef. Phexrosis Yesuusiin bakka itti deemtu tan si biraa nafu du'as taanaan jireenya wanti barbaade dhufu isa sitti dhufu dursee kan fudhatu ana maaliif akkas jette akkaman si gana. Garuu oobdii sana keessatti yeroo inni reebamu yeroo itti tufamu bira taa'ee ilaalee jecha isaa kaleessaan taa'ee of madaale. Kaleessa akkasittiin namtichi dhaadate har'a gaafa ganu isa gooftaan jedhee al tokko yaadate. Gaddaaf gaabbiin jabaatee sammuu isaa irratti mo'ee dallaa keessaa gabbee dhaqee marmaratee boo'e. Innis gooftaa koo ganeera jedhee waan of yaaduuf miidhamniif gaabbiin sun dhukkubsee waan yaaduuf Maariyaam Magdalaatti ergamaa mul'ate Galiilaatti wal argitu bartoota hundumaatti Phexrosittis himi jedhee itti dubbate. Tarii maqaan Phexros qofaatti kan dhaameef akkas ta'a laata jedheen of gaafadhe. Baay'een iyyaafadhe. Otuun lukkuun sadiin iyyin ani hin beeku jedhee maqaa isaa ganeera innis waa'ee koo dhiisee galmee jireenyaa irraa maqaa koo haqeera. Yeroo inni reebamu sana yeroo itti tufame waa'een koof waa'een isaa achitti xumurame. Dinqiin inni hojjete hundumaa nama jaan arge kan hin ta'e Masii ilma Waaqayyoo ta'uu isaa arraba kootiin dhugaa kan hin bahe akkamittiin an dhiisa akkamittiin an gana waa'een koo karaa isaa abdiin qabu namana jedhee of abaaree ba'aa gaabbii dadhabee gara laga Galiilaatti mala isaa jalqabe. Mandara keessaa waamametti mi'a isaa xaxatee galuuf hojii dur dhiisee ture tokko jedhee eegaluuf imala lafa hin taanetti aduun namatti dhi'uu imala abdii kutannaa imala duuba deebi'u. Inni irratti abdii kutee awwaala diigee ka'ee mandara Phexros deemu isatu dursee gahe. Waa'ee naganuu keetiif sirraan barbaadu ibsaa hoolota koyyuu si teegaa hoolota koyyuu si tiksaa. Har'a ergaan siif qabaana dhaggeeffadhu namanaa Waaqayyo dhuma kee beekaa hoolota isaayyuu sitti amanaa. Badiif cubbuu kee galeessaaf hin kutatin ciraa Waaqayyo yaa'ii duraa humnaan si dhaabuuf jira. Galatuma. Amantoonni waldaa makaanii Yesuus wiirtuu Finfinnees gama isaaniin hojiin gurguddaa gama wangeelaa babal'isuun hojjechaa jirtu guddaa ta'uu himuun tokkummaan hundumaa caalaa keessumaa waldaa kiristaanaaf tokkummaan jiraachuun isa olaanaadha jechuun bu'aan gama hafuuraa fi jireenyaan argatan guddaa ta'uu himu. Maqaan koo Lubaa Abdataa Wallaggaan jedhama. Tajaajila waldaa kanaati waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus wiirtuu Finfinnee.
luba duree ta'een addana kanatti geggeessaa jira. Guyyaan har'aa nuuf guyyaa addaati. Seenaa waldaa keenyaa ilaalchisee akkaataa isheen itti jalqabde namoonni kanaan dura nu wajjin sagantaa kana lafa duwwaa irratti jalqaban illee barattoota yuunivarsiitii akkasumallee namoota yeroo sana turan bara 1997 kaase hanga har'aatti kan nu wajjin turan isaanii afeerraa goone isaanii waamne haala garaagaraatiin nu wajjin waaqessaa kan turanii hamma har'aatti kan jiran walitti qabne guyyaa tokkummaa guyyaa walii wajjin waaqayyoon galateeffachuu guyyaa ayyaana addaa goone guyyaan irraa egaa baay'ee namatti tola. Nama gargar fagaannee turre karaa garaagaraa fagaannee turres wal argineerra. Xiyyeeffannoon isaa tokkummaa waldaa kiristaanaa haala yeroo ammaa keessatti harcaatiin waan jiruu fi tokkummaa waldaa kiristaanaa keessa jiru dadhabaa waan jiruuf kun immoo dadhabina waldaa kiristaanaatti waan fiduu fi tokkummaa kana jabeessuudhaaf akkasumallee amantoota keenya fagoo dhiyoo jiranii wal arginee isaanii indaganaa warra amma jiranii wal barsiifne isaaniin galateeffachuudhaaf jenneetu walitti qabnee guyyaa har'a akka itti ayyaaneffannee jechuudha sagantaa. Maqaan koo Faarfataa Gammachuu Efreemin jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee irraan tajaajila. Egaa waldaa keenya keessatti qophiin har'a qophaa'ee waldaan kun adeemsa guddaa keessa dabartee dhuftee addana geesse ka'umsa waldaa kanaa kaasee ani waldaadhuma kanaa wajjiniin jira bara 97 kaasee akka biyya kanaatti yeroo waldaan kun hundeeffamte barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiin hundeeffamtu iyyuu malee tajaajila garaagaraatiin yeroo sana akkuma biyyaa dhufneeni waldaa kana keessatti hirmaannaa guddaa gochaa turre. Waldaan sun immoo 97 hundeeffamtee dhaabbattu iyyuu malee immoo chaalenjii guddaatu ishee mudataa ture. Keessumaa dhimma afaanii irraan kan ka'e mana kireeffannee keessatti tajaajilaa turre irraan kan ka'e ari'atama guddaatu nurra ture. Keessumaa yeroo sana namni dhufee yoo tajaajilee waldaa keessatti miseensa ta'uudhaa fi dhimma biraa siyaasa wajjiniin waan wal qabsiisanii fi chaalenjii guddaa rakkina guddaa keessa dabarree yeroo sana har'a geenye. Egaa yeroo bara 1994 yeroo waldaan Makaana Yesuusii garaagara cabdee turte sanatti rakkoo afaanirraan kan ka'e waldaan kun garaagara baatee turte. Rakkoo afaanirraan kan ka'e yoo garaagara baate iyyuu waldaan kun waldaa Itoophiyaa Wangeelaayit Makaana Yesuusii keessa jirti waanta ta'eef Finfinneennaa akkaabii warra jedhamu ture isaan kun dhimma afaanii sana waan hin fudhannee fi nuyi warra Itoophiyaa keessa turre. Haa ta'u iyyuu malee isaanuma keessaa immoo ari'atama keessa sana dabarree bara 2001 araarri akka biyyoolessaatti ta'ee gara waldaatti gaafa dabalamnee jennu waldaa Lidataa Makaana Yesuusiitti gaafa dabalamnee jennu dhimma afaanirraan kan ka'e gara si'a 4 olii hidhamneerra. Waldaadhuma keessatti sababiin isaas maa'inni akkuma sillasitti mee waldaa keessaan waan biraa waan ani intalii ta'uu qabu faarfannaadhuma faarfannaa tajaajila irratti hirmaadha. Garuu namoota baay'ee gurmeessan irratti naan jechaa turan. Isa kanarraani waldaan keenya yeroo lamaa ol nurratti cufamteetti seenaa waldaa sanaa yaadachuudhaan seenaa sagantaa sanaa yaadachuudhaan namoonni lubbuudhaan nu keessa hin jirre illee jiru. Namooti warri jiranii immoo waldaa kana hundeessanii immoo waldaa kanarraa deemanii biyya garaagaraatti tatamsa'an jiru. Isaan kana lafa isaan jiranii walitti qabnee Waaqayyo haala rakkisaa sana hundumaa dabarseera. Nu wajjiniin tokkummaa kana kottaa hirmaadhaa. Kottaa Waaqayyoon galateeffadhaa bara rakkinaa sana dabarreerraa jechuudhaafitu sagantaan cidhaa kun akkasitti irra qophaa'e jechuudha. Maqaan koo Shumii Lataan jedhama. Asuma Lidataa Kifla Katamaa Duwwaa tokko miseensuma waldaa wiirtuu Finfinnee Makaana Yesuusiiti jechuudha. Akka waan tokkotti ani yeroon baadiyyaa irraa dhufu gara waggaa 1-2 wayiidha malee hin baajjanye dhufeen asumatti namoota Waaqayyoo argadhe waldaa kanatti hin qabame achirra immoo waraqaa gaggeessituu fidadhee dhufe ani waldaa Muluu Wangeeliin tureeyyuu dhufnaan dooktoreenii baradhee miseensa waldaa kanaa ta'e dooktrinnaa fi garee kadhataan hojjetaan ture jechuudha. Muluu Indaalee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Waldaa kana baay'iseen jaalladha. Maaliif hojjettee afaan keenyan kadhannaa afaan keenyan eebbifamnaa afaan keenyan nu kadhatu duratti afaan Oromootiin gara biraatitti sagadaa turre. Yeroo sanoota isaa afaan Oromootillee dubbanne nu arrabsu nu ari'uusi. Akka tasaa ta'e anillee erganas dhufee waggaa fure akka waldaan afaan Oromootiin as jirus hin beeku akkasii namni natti agarsiisee nan dhufe jaaladhee gammadee garuu kennaa isaatis akka biraati kadhannaan isaatis akka biraati maalas hin jedhaga tajaajilli isaanis akka biraati baay'ee
of caalaa nan jaalladha waldaa kana. Namarraa dhaga'een addaan dhufee Dooktar Fayii dhaga'ee addaan dhufee yeroo dhufee argee booddee ishee waamee wajjin addaan dhufne. Argii gaafa dhufne immoo har'a waldaan xinnoo irraa ka'ee Waaqayyo nama guddisa. Bara gadi immoo naa dhuftanii amma sadii ta'anii nu argitu. Har'a garuu waldaan keenya baay'ee cimee baay'ee jabaatee waldootan dura turan bira darbee deemaa jira waldaan wiirtuu Finfinnee. Afaan kanaan adda keessatti keessumaa naannoo kana keessatti afaan kanaan waaqeffachuun Waaqayyoon galateeffanne guddina. Waaqayyoon baay'ifnee galateeffanne naannoo kana keessatti ari'atamne mana keenya keessatti nama ijaaraa turanii har'a Waaqayyo nama kana walisa nu qabee as keessatti afaan keenyaan dubbachuun faarfachuun galateeffachuun haaraa dhalanne malee kan bira waan jennu qabna. Haaraadhuma dhalanne Waaqayyoon galateeffachuudha. Kanaaf Waaqayyoon mayyummoo dabalee xixinnoota keenya nuuf guddisu gooftaani. Warra ammas immoo agalgooliitiin mana keessaa mana kana immoo Waaqayyo nuuf kenne mana bal'aa nuuf godhe. Isarratti immoo caalaatti akka ta'an nu nagartuuf umurii nu kennu gooftaani. Maqaan koo Dastaa Takileen jedhama. Barreessaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinneeti. Tole sagantaan kun kan inni qophaa'ee fi inni guddaan tokko Waaqayyoon galateeffachuudha. Inni guddaan immoo amantoonni keenya qixa jiranii tokkummaadhaan yeroo isaan itti Waaqayyoon galateeffatan. Sababiin isaa kanaan dura hundeeffama waldaa kanaa kaasee namoonni gatii guddaatti kaffalan waan jiraniif sanaan wal qabsiisee namoota isaanillee galateeffachuudhaaf fakkeenya miseensummaa fudhatanii kutaa biyyaarra sababii hojii garaagaraaf kan deeman jiru. Addis Ababa Yuunivarsiitii yeroo sana barattoota kan turan jiru har'a hojiidhaan iddoo garaagaraa kan deeman jiru. Isaan kanallee yaadannee yeroo itti galateeffannuu fi sartifikeetii galatoomaa kan jedhu yeroo itti ilaannu. Inni guddaan tokkummaan amantootaa waldaan kiristaanaa qixa jirtutti tokko taatee hojii Waaqayyoo akka hojjettu hojii wangeela kana galmaan akka geessu tokkummaan hin jiru taanaan waldaan kiristaanaa rakkootti kufaa waan jirtuuf daataa garaagaraa daataadhaan deeggarreeti kan amantootaaf har'a dhiyeessine biyyoota garaagaraa keessatti tokkummaa dhabuudhaan amantoonni waldaan kiristaanaa cufamaa akka jiran sanallee daataa isaa amantootaaf dhiyeessineerra. Daa'imoonni nu booddee jiran kun nurraa haa baratan abbootarraa haa baran jaalala haa qabaannu tokko haa taanu wangeelli tokkummaan waan hojjetamuu fi kanaaf kana yaannee namoota gatii guddaa kaffalan har'a yeroo itti galatoomaatti hin jennudha yeroo isaan galateeffannudha. Tokkummaan keenya immoo gara fuulduraatti kallattii garaagaraatiin jabaatee akka deemuuf guyyaa kana qopheessine Waaqayyoos nu gargaaree egaa bifa bareedaadhaan sagantaa guddaan kana fakkaatu qophaa'ee egaa Waaqayyo ulfina isaa fudhatu tokkummaan hundumaa caalaa tokko yoo taane jaalalaan uffata aadaa keenyaan har'allee akkuma argitan faayamneeti kan har'a dhiyaannee jiru. Daa'imoota keenya dabalannee daa'imoonni nurraa baru daa'imoota karaa agarsiisu alleeveliin irra jirutti abboo tokko irraa nan baradhaa akkuma argitan faarfannaadhaan illee tokkummaadhaan faarfanne daa'ima hamma abbootii namoota gurguddootti tokkummaatiin gurmuudhaan faarfanne kuni namoonni hundumtuu habarani waan namatti agarsiisuuf abboota keenya irraa habarannu kan jedhudha. Kanaaf bifa kanaan guyyaa addaa kana kan qopheessine. Maqaan koo Tasfaayii Taajjabaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinneetii fi dura waldaati geggeessaa waldaa jaarsolii walitti qabaa waldaati. Karoorri keenya inni gara fuulduraa amma kan kanaan dura hojjenne dubbadheen ture dhuguma. Karoorri keenya gara fuulduraa waldaan wiirtuu Finfinnee of dandeessee jirti. Waldaan wiirtuu Finfinnee ofiishii of dandeessee faayinaansii mataa isheetiin amma hojjechaa jirti. Garuu gara fuulduraa lafa hin qabdu, lafa gaaffii lafaa qabnaa, lafa sana argachuudha. Sana booda immoo iddoo waaqeffannaa nuti yoo xinnaate kaarii 5,000 barbaanna. Xinnoodha yoo jedhe kaarii 5,000 barbaannaa. Raayii akkasii qabnaa. Fuulduratti kan nuti barbaannu iddoo waaqeffannaa ijoolleen keenya akka aadaa saba Oromootti iddoo itti guddatan. Ijoolleen keenya akka sagalee Waaqayyootti iddoo itti guddatan. Ijoolleen keenya afaan isaaniitiin baratanii sagalee Waaqayyoo afaan isaaniitiin baratanii bakka itti guddatan. Waaqayyo yoo nu gargaare immoo gargaarsa Waaqayyootiin immoo mana barumsaa piraayimari iskuulii illee bannee achi keessatti hojii guddaa hojii bal'aa hojjechuu barbaannaa karoora akkasii qabnaa. Garuu gaaffii akkasii yoo qabaanne iyyuu bara 2010 irraa jalqabee 2009 irraa jalqabee gaaffiin keenya mana mootummaa yoo jiraate iyyuu gaaffiin lafaan hin deebine kan ammoo hin deebi'a jennee yaannaa karoorri keenya akkasii.
egaa isa sana gara sanatti utuu hin naqin fuula dura waldaan keenya waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus wiirtuu Finfinnee amma haalli nuyi keessa jirru kanan dubbachuu barbaadu guyyaa galateeffannaa haa qabaannu iyyuu malee haala rakkisaa keessa dhaabbannee galateeffachaa jirra. Isinis miidiyaadhaan akkuma isin argaa turtanii namni keenya baay'ee humnaan ol baay'eedha. Manni nuyi kireeffannee keessa jirru baay'ee mana xinnaadha, baay'ee dhiphaadha. Uummanni keenya immoo baay'ee gara miseensa 600 oliiti kan qabnu. Yeroo baay'ee kallattii hundumaan gaafanneerra mootummaadhaanis iddoo hin qabnu. Namoonni kana ilaalanii waldaa kana bira dhaabachuu barbaadan illee yoo jiraatanii akka isaan gurra nu ergisan mootummaan illee gara keenya akka inni ilaalu mootummaas gaafanneerra xalayaa baay'ee biraas qabna. Namoonni baay'ee karaa hundumaatiin waa'ee keenya beeku, waa'ee waldaa keenyaa beeku, rakkina guddaa keessa jirra waanta ta'eef nummoo jenereeshinii amma qabnu kana keessa waldaa keessatti hin guddifnu taanaanii biyyaaf iyyuu rakkisaadha. Dargaggootatti baay'ata waldaan keenya ijoollee 150 oltu jiru. Ijoollee 150 kana har'aa barsiifnee sirriitti hin guddifnu karaa ittiin argisiifnu taanaanii mana barumsaa isaaniittis bu'a qabeessan ta'anii biyyattis bu'a qabeessan ta'an. So kanaafi mootummaan illee gurra akka inni nu ergisu dhaamsa dabarfachuun barbaada. Sabni keenya baay'eedha, iddoon keenya dhiphaadha. Iddoon keenya dhiphaadha garuu sammuun keenya dhiphaa miti. Iddoo rakkina qabna. Isinis waaqa nuu kadhadhaa. Hin dandeessus taanaan warra beektan illee nuu kadhadhaa. Galatooma. Miidiyaan iddoo jirutti kaafnee murtiin arganne mayoona. Hundumtuu hin deemuu, hin naquu, bira gaanii lafa argachuudhaan mana argachuuf baay'ee rakkan. Dhaloota lafa keenya irra taanee lafa dhabnee dhaloota kana taanee mana dhabuun nutti cimaadha. Ani Galaana Dameen jedhama. Walitti qabaa koree misooma waldaa kanaati. Egaa waa'ee waldaa keenya, seenaa waldaa keenya namoonni garaagaraa isin yaada gaafattan asitti ibsanii jiru. Isa baay'inaan irra deebi'uu illee barbaadu. Ani garuu otoo ta'ee kan jedhu waldaa keenyaaf waan ta'uu qabu irratti akka waldaa warra wangeela maqaan Yesuusittis akka mootummaattis wanta ilaalamuu qabu irratti jedha. Waldaan kun akkuma isinuu beektanii waldaa warra wangeela maqaan Yesuus wiirtuu Finfinnee jedhama. Wiirtuudha, giddugaleessadha. Haala argama teessuma Finfinneettis lidataa jirra. Lidataa jechuun haala teessuma lafaatiin Finfinneef giddugaleessadha jechuudha. Kanaaf gidduu jirra, wiirtuutti jirra. Waldaan keenya namoota baay'ee qaba. Amma daa'ima akkuma isin agartanii daa'ima 150 oltu as jira. So daa'imni kun bakka itti waaqayyoon waaqeffatudha. Bakka itti afaan ofii baratanidha. Kanaaf waldaan keenya immoo mana kiraa keessatti kan amma tajaajila kennaa jirtu. Kanaaf bakka waaqeffannaa irratti deddeebinee yeroo garaagaraa gaafannee jirra. Ammas gaaffiin keenya ittuma jira. So kan nuti jennu qaamni mootummaa waan kana ilaalu yookaan immoo maqaan Yesuusinis akka waliigalaatti waldaa kanaaf xiyyeeffannoo addaa akka nuu kennan bakki waaqeffannaa waldaa kanaaf akka kennamu uummanni as jiru kun lakkoofsaan 500 olii miseensummaan itti waaqeffatu mana karaa keessatti waaqeffachaa jirra. Ijoollee keenya bakka itti barsiifannu baay'ee rakkisaadha. So wantoonni kun mootummaan ijoolleen akka afaan isaanii baratanii eenyummaa isaanii baratanii guddatanitti hojjechaa jira. Otoo immoo waldaan kun bakka waaqeffannaa bal'aa argattee ijoollees immoo bal'inaan barsiisuu dandeenya. Hojiilee deeggarsaa fi gargaarsa garaagaraas illee hojii kompaashiniis hojjechuu danda'a waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoon otoo nuu kenname bakki waaqeffannaa otoo nuu kenname kan jedhu gaaffiin keenya jechuudha. Gahee isheen taphachaa jirtu akkuma beekamu akkuma dhaga'amus amma ammaatti ofii isheetiif iddoo waaqeffannaa hin qabdu. Kireeffatteetti kan isheen waaqeffachaa jirtu. Haa ta'u iyyuu malee lubbuu baay'een gara mootummaa Waaqayyoo haaluma kana keessatti gara mootummaa Waaqayyoo dhufaa jira. Waggaadhuma kana keessa isa darbee gara namoota 81dha kan waldaa kanatti lubbuu haaraan dabalame. Isaan kana keessaa namoonni 9 musliimota wangeela irratti hojjechaa jirti. Haalli mijanne yoo ta'u wangeela irratti hojjechaa jirti. Indagana outreach kanuma keessa jaatee gara qaraaniyooti ammas iddoo lallabaa banuudhaaf jalqabdee jirti. Akkasumallee gara boolee bulbulaattis saganteeffattee jirti. Amantoonni keenya baay'ee iddoo garaagaraatti fageenyaan dhufu. Kanaaf lafa amantoonni keenya jiran hundumaattis wangeelli akka babal'atuu fi humnuma qabdu kanaan
hojjetaa jirti, jabaachaa jirti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon ishee baay'inaan iddoo dhabdee wangeela irratti kaka'umsa guddaa qabu jechuudha. Dhuma irrattis qaamolee waldaa kanaa fi qophii kana irratti deeggarsa godhan TV Mo'aa dabalatee galateeffachuun qophichi xumurameera. Ani amantoota waan inni ergaa dhaamu Waaqayyo bara fide. Kan bara fidu Waaqayyoodha. Hamma mana kana keessatti asii karaa olii kana yeroo waaqeffannu dhagaan nutti darbatamaatii ture. Bara fide waldaa bal'aa lafa bal'aa nu kennaatii jira Waaqayyo. Maaliif abdii qabna jechuudha. Abdii jiru irratti kan Waaqayyoon galateeffannu. Abdii gara fuulduraatti kan Waaqayyoon galateeffannu. Kanaafiyyuu abdiidhaan Waaqayyoon eegganna. Waaqayyoon jabaadhaatii dhaabadhaa. Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyo bara isinii fida. Akkuma afaan keessaniin akka dubbattan, afaan keessaniin akka barreessitan, afaan keessaniin akka tajaajilamtan Waaqayyo fide ammas gara fuulduraatti bara fida waan ta'eef lafa bal'aa, waldaa bal'aa nuuf kennee lafa irratti ijaarranne irratti gammannu nuuf kenna waan ta'eef abdiidhaan Waaqayyoon eeggachuu nu barbaachisa. Abdiidhaan Waaqayyoon eeggadhaa amantoonni. Amantoota ani akkuma waliigalaatti amantoota keenyaaf wanti dhaamsi ani qabu amantoota waldaa warra wangeelaa makkaanisu wiirtuu Finfinnee qofa otoo hin ta'in amantoota wangeela Kiristoositti amananii jiran hundumaaf tokkummaadhaan tokko taanee wangeela kanarratti hojjennu. Karaa abboonni wangeela abboonni gatiitti kaffalan tokko taanee irratti hojjennu. Wangeelli karaa koo hin dhaabatin, na bira ga'ee wangeelli hin dhaabatin, tokko taanee wangeela kana dagaa dabarsinu warra wangeela hin dhageenye biraan dhageenyu jedha. Galatooma. Amantoota keenya baay'ee isaan galateeffanna inni guddaan tokkummaa waldaa kanaa haaluma jalqabee yeroo jalqabee tokkummaa waldaa keenyaa kun adda baay'ee jabaatee jira jechuudha. Amma namoonni miseensi keenya kaan Boolee Arraabsaa irraa dhufu, kaan Laga Xaafoodhaa dhufu, kaan Kellaadhaa dhufu, iddoo garaagaraatti kaan Haannaa Maariyaamii dhufu. Tokkummaa waldaa kanaa wal gargaarsatu jira, wal barbaaduutu jira, guyyaa cidhaa, guyyaa rakkinaa wal bira dhaabbachuutu jira, guyyaa gaddaa wal gargaaruutu jira. Kanaaf tokkummaan kun jabaatee akka cimee itti fufu kana caalaas dhaloota dhufaa jiruuf fakkeenya gaarii ta'e akka itti fufu hammi amma jiran hammi amma hojjetan yeroo darbee jalqabee amma tokkummaa kana eegaa walii galteedhaan mootummaa Waaqayyoo babal'isaa jiru. Ammarraa ka'ee kan jirus immoo tokkummaan kun jabaatee akkuma kanaan humni wangeelaa akka inni hojjetu nu gidduutti namoonni hundumtuu karaa jiran akka jabaatanii fi hojii isaan godhan amma ammaatti kaan humna isaaniin kaan qabeenya isaaniin utuu of hin qusatin utuu hin sassatin humna isaanii yeroo isaanii kennaa jiru qabeenya isaanii kennaa jiru isaan kanaallee galateeffachaa gara fuula duraatti jabaadhaa isaanii jennaa. Achumaan immoo namoonni dabalamaa jiranillee muuxannoo gaarii kana baratanii gara fuulduraatti tokkummaa waldaa kiristaanaaf itti fufanii akka hojjetan akka jabaatanii kan jennu. Addumaan immoo guyyaa har'aa ganama jalqabdanii iddoo kana waltanii wajjin taatanii ammaatti wajjin dhadhabaa waan jirtanii fi rakkina jirus gammachuu jirus wajjin waan hirmaattaniif TV Mo'aa guddaa isin galateeffannaa. Waaqayyo isin eebbisu galatoomaa isiniin jennaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin guyyaa galateeffannaa fi tokkummaan waaqeffachuu waldaa Makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee irratti qopheessinee kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuun kan si waliin ture Ancaaltuu Shumiiti. Qophiileewwan TV Mo'aa waliin hafan wajjin turtii gaarii.